Akkam jirtan nagaa fayyaa barattoonni keenyaa fi hordoftoonni keenya kanneen tartiibaan barnoota kana hordofaa jirtan hundi keessanuu akkuma jalqabarratti viidiyoo jalqabarratti ibsuuf yaalle maalirraa jalqabna jennee faayinaanshaal maarkeetiin maal jechuudha kan jirurraa jalqaba. Maali faayinaanshaal maarkeetiin? Yeroo baay'ee waan kana ni dhageenya, namarraa osoo ni dhageenya. Addunyaan yeroo ammaa waan kana keessatti bal'inaan hirmaachaa jirti. So faayinaanshaal maarkeetii jechuun kun maal jechuudha? Yookaan gabayaa faayinaansii jechuun kun maal jechuudha? Akkuma beekamu faayinaansii kana kan nuti itti beeknu maallaqa qofa. Faayinaansiin dhuguma maallaqa qofa moo wantoota biraatiif keessatti hammata? So gabayaan faayinaansii kun gabayaa tiraanzaakshinii yookaan dhangala'iinsi wal jijjiirraa maallaqaa guddaan akka addunyaatti keessatti gaggeeffamu gabayaa faayinaanshaal maarkeetii jedhamu kan. So faayinaanshaal maarkeetiin kun maali kan jiru dura hubachuutu nu barbaachisa. Akkasuma barbaachisummaan faayinaanshaal maarkeetii hoo maali kan jiru sirriitti beekuutu nu barbaachisa. Faayinaanshaal maarkeetii keessa birkiilee baay'ee garagaraatu jira. Garasitti seenuu keenyaan dura maali faayinaanshaal maarkeetiin? Akkasuma maaliif barbaachise? Tokkoffaa faayinaanshaal maarkeetii jechuun jiddugala gabayaa takka yookaan suppermaarkeeta tokko kan gosoonni oomisha garagaraa keessatti argaman jechuudha. Fakkeenyaaf suppermaarkeeta tokko yoo dhayne achuma keessatti waan akka giroosarii arganna, achuma keessaa uffata arganna, achuma keessaa dibata argachuu dandeenya, achuma keessaa waan nyaataa argachuu dandeenya. So gamoo takka tan suppermaarkeeta jennuun yookaan jiddugala gabayaa tokko kan wantoonni garagaraa iddoo takkatti keessatti argamuu danda'an. Kuni kan lafarraa akkana yoo ta'u kan faayinaanshaal maarkeetii yoo faayinaanshaal maarkeetiin jiddugala gabayaa tokko kan akkasuma maallaqni keessatti daldalamuu fi leecalloon maallaqaan wal qabatan yookaan faayinaanshaal asset meeshaalee faayinaansii wanni jennuun keessatti bitamanii gurguraman. As keessatti gabayaa faayinaansii kana yookaan suppermaarkeeta gabayaa faayinaanshaal maarkeet jennuun kana keessatti equity maarkeetiitu jira. Gabayaa stock market jennuunitu jira. Stock marketiin sheerii yookaan abbummaa kaampanii tokkorraa bitachuu kan jenne sanii akkasuma mootii faayinaanshaal maarkeetii kan ta'e gabayaa akka malee bal'oo fi dhangala'insa guddaa kan qabdu forex yookaan foreign exchange gabayaalee wal jijjiirraa sharfoota biyyoota garagaraa deebine bond market gabayaa bondii derivative market gabayaa derivative jennuunii fi deebisnee commodity market kanneen akka livestock ammallee qabeenya uumamaa garagaraa if keessatti hammatu jechuudha. So faayinaanshaal maarkeetiin gabayaa wantoonni akkanaa keessatti gaggeeffamanii jechuudha. Gabayaa bittaa fi gurgurtaan maallaqoota sharafa biyya garagaraatii fi akkasuma leecallooleen faayinaansii ittiin bitamanii gurguraman. Tanaan faayinaanshaal maarkeetii jenna jechuudha.